tokkoffaa amantii feete qabaadhu mana kan kee keessatti murtaa haraa beelloo kanneen jechuudha surree faafi bakka maqaalee adda addaa qabaamire warra amantii biraati. Amantiin ka abbaati. Hojiin ammoo kan nama hundaati. Maallaqa kana balleessoo jettan walirra bubbuusaa warqii takka qubatti. Warqii gurraa takka. Daakiliyaa shamarranii keessaa jechuun uffata kiiloogiraama 100 qarshii 8,000 qofa gurguree jira. Namaafillee kennee rakkataadha jedhee salbaaja waan gootu dhabdee nuu kennitis jedhanii jiran. Firaashaa algaallee galchee carqii firaashaa zuuriyaa isin fayyaduu miti yeroo saniif isin fayyada. Amantanii amanuu baattanii jechuudha. Har'a jireenya kanarratti jechuu uffata kiiloo 300 yeroo 2 galchee akkasuma immoo meeshaa wajjin meeshaalee har'aani namaaf bitee isiniif qopheessaa jiru yookiin isiniif geessaa jiru na hawwisiise yookiin ammuutuyyuu uffatoota achi hunda isaa kan namni sinarraa fudhachuu didee madaabaraa kumtaala kiiloo 100 jechuudha gabayaa baasee qarshii 8,000 qofa akka gurguree fi kuni mudannoo osoo hin tahin waan ana ofii kiyyaanarra gahee namootiin biyya namaa keessa jirtan uffata bitachuu fi umurazaanii cinqamee uffata hin qabu uffata bitachuu heda birriin uffata naan qatte abaan tokkichi birrii riyaala 100 fagana dinhaara 200. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asha marka fuuni jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin isinirraa baduu osoo hin tahin wanni isin xiyyeeffattanii sirriitti hubattanii beekuu qabdan tokkoffaa irratti jechuudha hundi keessan viidiyoo kana like share godha. Hordoftootaf kabajamtoota kiyya wanni an har'a isiniif himuu dhufe yookiin subscribe barbaadan subscribe godha barbaadan hin godhina viidiyoo kanarratti dhugaa jirtu rakkoo nama hedduu keessa jirtu jechuudha kan isinitti himuuf dhufeedha. Tokkoffaa irratti jechuu hordoftootaf kabajamtoota kiyyaa waan namudate mee dursee isiniif haa qoodu narraa hubadha narraa fudhadha. Asumaan ammuutuyyuu yeroo hedduu yoo an isiniif himee jedhu hin jaalattanii nurraa baddee maal taatee jettanii alhamdulillahi rabbil alamin ilmi namaa akkasumatti walumaaf gadi biizii ta'a isiniin jedha. Tokkoffaa irratti ana kan namudate uffata fi meeshaa yeroo 2 galche tokko isaatiin kiiloo 300 kiiloo 400 galchee jira haqiiqatan jechuudha bizzabti ani biyya arabaa irraa yeroo 3 kaargoodhaan galche tokko isaatu kiiloo 300 ti galcheen beeku haa ta'u malee achi boodallee namarratti illee hidhadhee meeshaa namaa galchee meeshaa namaa kaf gargaaree haala saniin illee galfadhee jira jechuudha. Kanneen keessaa maaltu si fayyadee kiiloo meeqa yeroo 300 galchitee maaltu si fayyade jettanii yoo nagaafattan mana kiyya keessatti waan 2 hundi isaa wanni nama fayyadne jiru waan 2 bicha na fayyade. Maalidha inni? Kun fanneen beeku jechuun miira keessa galee hin aaran lola malee akka sirri na fayyadaa jiru hunduu hin jira garuu sirriitti ka irraa itti gammadee na fayyada jiru gallaayaa bishaaniiti. Maal taate umurazaan naan hin jedhina ijoollee hedduutu rakkate maal taate umurazaan qofti naan hin jedhina gallaayaa bishaaniiti isiniin jedha ani farshaallee galche firaashaa algaallee galche carqii firaashaa zuuriyaa isin dalagsiifattanillee galche wanni hin galchine jiru majliisa galchuuf qopheesse. Shorta mana nu cabsite ganni biraa deemne. Yaa hordoftoota kabajamtoota kiyya mi'a maal jechuu kiyyuma isinitti haa himu majliisa illee qopheessee galchuu fi shorta mana nu cabsite ganni biraa deemne jirra akkasumatti isinii galee kanaafi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah hundumaafuyyuu na of kolchaa isiniin jedha wanni ani isinitti himuu hedu uffata warri achi guurtanii kiiloo itti kafaltanii isin fayyaduu miti yeroo saniif isin fayyada tokko yoo jettanii gaafa galtan san yoo dura bitattanii nama isinii bituun qabaanne isinii galaa jira miti yeroo saniif ilmi namaa qullaan deemu uffata jettanii itti amantaan waan ifi bitattaniif jecha hin godhattan walaakin uffata biyyaa laaltanii uffanni biyya namaati bittanii qarshii itti kaffaltanii galchitan baay'ee namatti illee tolu namallee gammachiisu akkasuma immoo uffata jechuun uffanni eessa jira yoo jettan Itoophiyaa jira yoo jedhaniin hin danda'ama jechuun bakka wanni isaa walirra laalan
boorsan kun faashina dhufe kaartoon illee haa ta'u jechuun oriijinaala simtahin asli simtahin boorsaa xaamaa hijaaba yookiin iskaarbii abaayaa ya Allah abaayaa fi qamisii in bitinaayu biyyaan baati shamarraniin jedhaa jira ammas bijaamolee adda addaa uffata daakhiliyaa jettaniin kanneen argatanii wanni isin bitachuu qabdan hicciitiidhaan uffata daakhiliyaa shamarranii keessaa jechuun uffata keessaa hin argattan asitti saraahatan haqiiqan uffata keessaa baay'isaa bitadhaa darzana heddummeessa bitadhaa isiniin jedha kanaaf achi booda kaargoon ergaa inumaa gataayyuu isiniin jechuu fi afaan kana nadide hin galchina birrii kafaltanii qaraxa kafaltanii ani ufii kiyyaa jechuudha uffata kiyyaa madaabaraa kumtaala kiiloogiraama 100 qarshii 8,000 qofa gurguree jira namaafillee kennee rakkataadha jedhee salbaa jawaan gootu dhabdee nuu kennitis jedhanii jiran akkasuma immoo isin ajaa'ibaa garuu ishee kun soba isin fakkaata an ufii kiyyaan kanarra gahe kana maaltu uffata biyya arabaa namni uffatu hin jiru seegalee akka kana isiniin jedhu ijoolleen xixiqqoo baadiyyaa jettanii isinillee itti kennitan hin uffattu ka bitatan qofaatti amanan kanaaf uffata keessan hartanii galinaanii adaraa warri galuuf cinqamtanii kaargoon uffata galfadhaa kaargoon meeshaa galfadhaa jettan gaggabaabsaa ofirraa yaada gabaabsaa meeshaan biyya ciisaa biyya bitadhaa bareedinarraa ani isinitti himee jira meeshaa amma ufii keenna qopheessinee namaaf raabsaa jirru mana namaa haadha namaa obboleettii namaa taanee haala kanaan qopheessaaf jiru meeshaalee kwaalitii qabu babbareedaa kana tokkichi isaa wana hiyyan jiru yoo gallaayaa bishaanii san taate malee anfarshaa lafaallee alhamdulillah minxaafin isin argitan ka achitti bitee galche ka keessaa badee ka hafe tokkichi ka argaa jirtan viidiyoo yeroo tokko itti waraabuu jechuun hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa wanni biyya hin jirre hin jiru hatta birriinuu hin jirti biyya isin ajaa'ibaa maallaqnoo hin jira miti meeshaa uffatachiisin galchuu miti maallaqnoo hin jira kanaaf uffanni biyyatti uffatamuu maalidhaa warri jettanii na gaafattan amantii osoo hin tahin fakkeenyaaf isin ajaa'ibaa tokkoffaa amantii feete qabaadhu mana kan kee keessatti murtaa haraa akkasii godhu shiitolee adda addaa shiitoleen ammoo achi odoon tahin as ciisa shiinni as biyya ciisa shiita oolaayinii irratti diriyaa jedhanii waan argitanii biliciliciin isaa kun yoo akkanatti isin godhattanii jettan harki kee kun caccalanqisu siyyaa'ee qaamni kee fuulli kee marti namni ati salaama gaafate marti ima calanqisu isa osoo hin tahin diriyaa shiita babbareeda kwaalitii qarshii keetiin wal madaalchiftee as ciisaa tokkoffaan shiita lammaffaan ijoollee islaamatiif abaayaadha faashinni tokkoffaan bareedan ka yoomillee dabarre ijoolleen amantii biraa qaban shiita bijaamaa akkasuma mootuyyuu uffata asitti amma faashina tahee uffata surree fi akkasuma mootuyyuu seettii jira seettii jedhaniini uffata walirraattu jira faashina ka dhufe tiishertii bijaamaa beelloo kanneen jechuudha surree faafi bakka maqaalee adda addaa qabaa mire warra amantii biraati malee surree taayitii qaaraa maalii inni kunniin guutuun isaa faashinaa miti biyya keenyatti warra amantii biraallee asumaan laaltanii jechuun hubadhaa sirritti amantiin ka abbaati hojiin ammoo kan nama hundaati nama hedduutu an amantii osoo hin ta'in kan hordofu nama hedduun irraa bitata nama hedduun faashinni biyya keessa jiru isaanis ilaallata isinii galee an akka fedhetti uffachuu danda'a akka barbaadetti amantii fedhe amanuu danda'a alhamdulillah garuu jechuudha waan ani kan isaaniif dhiyeessu waan biyya keessa jiruudha malee waan biyya namaa jiru miti kana waan ta'eef isinis ka isin barbaachisu bijaamaa kwaalitii salbaa na dhageeffadha uffanni achi jajjabaadha garuu as dhufe taananii salbaa jirraan booda ta'a ufumaan dhukuttaa'ee baqa jechuun nyaattamee maal jedha kanarra maallaqa keessan walitti qabadhaati yookiin ammoo waan goota yoo dhabdan maallaqa kana balleessoo jettan walirra bubbuusaa warqii takka qubatti warqii gurraa takka gurratti bibbitaanii jechuun walirra buufadhaa kana bitadhaa achi booda maal gootarree galtanii gurgurtanii uffata barbaadan jechuudha lala barbaachisaa ta'u
keessattuu ijoolleen amantii biraa jechuudha. Isin uffanni isin uffattan bijaamolee babbareedaa, surreelee babbareedaa, seetti kanneen mitiire maashaallah. Kana maal gochuu qabdarree isin gaafa warqitti teessan san gurguratanii ta warqii kana kan uffata kiyyaati jettanii lafa keessan har'a namaa gatta ajiraadha. Isinii galee dura ammoo itti gammadanii namaa ol taatanii mul'achuu qabdan. Maal gootanii gurgurtanii bakkuma jumlaa baay'inaa dhayxanii bijama kalarii sadii takka walirra bakka baay'inaati birri sirriitti hir'ata. Surree jiinsii faashinaa kalariilee wal keessa ashkaala diizaayinii wal keessa gootanii sadii takka yoo fudhattan achi booda xaqama isii bilooza barbaadan irratti bitachuu dandeettanii jechuudha. Haga jirtan ittiin bashannantan. Achi booda gurdiileen, qamisiileen faashinni asitti gadi cite malee inuma achi hin jiru jechuun hin danda'ama. Kanaaf hordoftootaf kabajamtoota kiyya ijoolleen islaamaa ammoo abaayolee yoo ka biyya namaati galfanna jettan akkuma amma keessan cinqitan kan abaayolee faashinaa jechuu isiniif kaa'uu dandeenya. Abaan tokkicha asitti dhugaa isinii himu qarshii 22 gadiin bareedaan hin jiru. Kana jechuun abaayaa achitti warri Suudi Arabiyaa jirtan riyaala 300 260 hubadhaa. Abaayaa dhibbaa fi 20 achitti riyaala 60 miti. Abaayaa Dubaayitti illee akkasii garuu naggaadeen maal gootiree diskaawuntii baay'inaan Dubaayii deemanii kun Turkii deemee haala saniin bakka tokko baay'inaan jumlaa fudhatanii as fidanii akkasii gurguratanii isiniin jedha. Kanaaf inshallah wa ta'ala isin jaaladha, isin kabaja. Viidiyoo kiyya laayik illee sheer illee godha. Kana yoo jaalattan qofa viidiyoo meeshaa ammoo ifaajee gadhiise yoo isin laayik hin goone isin sheer hin goone na hubadhaame andar waan hedduu waan goyyarraa isinii gadhiisu ajandaa hedduu kan jireenya keessan fooyyessu kan jireenya keessan argitanii jijjiirama hedduu isinii agarsiisu chaalenjii haga galee dandhame jireenya kana keessatti biyya keenya keessatti akkam ilmi namaa jiraachuu danda'a jedhu guyyarraa isiniif qooduu danda'a. Maal jennaan hiriyoota kiyya maatii kiyya hordoftoota kiyya isinii socho'aa rabbii gaditti kanaaf wanni isiniif jecha garaana nyaatu hin jiru. Haa ta'u malee viidiyoo ifaajee fakkeenyaaf immoo viidiyoo gaddaa tokko jechuun meeshaalee buzee tokko baay'ee garaana nyaati viidiyoon sun ifaajee hedduu qaba. Viidiyoo san waraabuuf jecha waan baay'ee baasee viidiyoo san waraabuuf jecha kana jechuun maallaqaa miti hubadhaa. Yookaan kaameraamaanii fidee yookiin kaameraa idiitii illee goosisnaan dhugaa rabbii isinitti maa walaakeen jechuudha. Irratti ganamarraa haga galgalaa dadhabnee sa'aatiin na jalaa hanqatee sa'a meeqa gadhiisee magriiba moo akkanni gadi bu'e viidiyoochi. Viidiyoon suni yoo nam 5 hin laallamee bulu hirrifadhe isinii galee bakka hirrifadhee abdii muradhu si godha. Haa ta'u hundumaafuyyuu isinii dheeressuurra viidiyoo biraatiin isiniif deebi'a. Viidiyoo kana jalatti koomantii yoo keettanii jettan yaada koomantii keessanii san fudhee fakkeenyaaf jechuudha yaada wal fakkaataa fakkeenyaaf umurazaan kana nuuf jettan viidiyoo YouTube kiyya kaan irratti barbaachisaa ta'u kan meeshaa gadi isinii dhiisee YouTube kiyya kaan illee asumaan subscribe godha. Kan irratti ammoo yaada isin barbaadan san isiniif qooduu danda'a. Nagaatti toora bulaa fayyaan fa'aa isin jaaladha isin kabaja Oromoo kiyya.